darasanii na hirgi jedhee isa gaafannan birrii maaliin natti kennite jedhee silkii kara garaanuu bilookii na godhu baakkaachuu waan kana isinitti fidin waan kana mana keessaniin seessisin akkuma intala tokkotu na birrii hirgachuuf jedhee akkana na godhe jedhee yaanne akka nama tokko qooqa tokko haasawna jedhee tana nyaadee amantii na birrii kootti kenne inna amma bilookii na godheera gara silkii gara garaatiin bilbilee fi dadhabeera baakkaachuu na gargaaraa isiniin jedha akka kiyana deebisaadha ummanni Oromoo ummanni Amaaraa beera sabochin lafa ka'ee namni haqa namaan balleessu innama lafa ka'ee namni haqa namaan gaafatu haqa kootanii isa gaafachaa jira isobdi jedheen ani rakkadhee boo'ee boochisnaan mucoo goddanyaati takkaan viidiyoo na hojjedhu jedheen viidiyoo jedheen beekoni kara fuudhu jechuudha kaza viidiyoo kana na hojjedhu jedheen viidiyoo kana na hojjedhu yoon jedhuni mucoon kaatee viidiyoo kana na hojjennaan sobdee viidiyoo hojjette jedhee oloon qaanayin afaan birrii 3,500 irraa fuudhee karaa muluu bilookii godhee anis hin beeku jedhee ni jira. Egaa hundumti keessaniyyuu of eeggannoo guddaa akka gootanii isiniin jechuun barbaada. Bara kana ishiin Oromoodhuma ta'uusaa argina sanyii kootii homaa nan godhu jettee birrii kana gara biyyaa naaf ergi jettee ergatte jechaadha. Egaa nagaa hin dagannee shamaa akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii kootii nagaa siniif haa ta'u akkamis saate kana keessanii nagaa keessanii hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha waliif sagalee ta'a hundumti keessaniyyuu jechaadha waltuffachuu odoo hin taane. Egaa mucayyoon kun erga dheengadaati viidiyoo ishii postotaa turte jechaadha ijoolleen jalatti itti kolfu jechaadha nu wajjin mari'attee itti kennite nuun mari'attee gaafa itti kennitu san nu gaafatte jedhaniiti itti qoosu jecha ilma namaa taate kan dogoggorre hin jiru. Kan immoo mucayyoon kunis immoo beettee birrii kana maallaqa kana mucaa kanatti hin kennine jechaadha obboloota kooyi dhugaa dubbachuuf hedduudhuma tokko nama gaddisiifti jechaadha maaliif jennaan sinis akka beettanitti hundumti keenyayyuu karaa alaa erganne jechaadha mucayyoon kunis wayinaaf ta'a jireenya kootiif jettee gara biyyaa gara maatii isheetti ergachuudhaaf mucaa kanatti kennite jechaadha ijaasaadhaallee mucaan kun hojii naaf ta'uu didee jettee erga eenyu jettee rakkoo hin qabani siif baasee hojii si galchaa jedhee kan baasee isa jechaadha mucaan kun dhalataa oolotaati jedhanii jiru jechaadha akka mucayyoon dubbatteetti ijoolleen immoo gara mucaa dubbatu maaliif jennaan amma namni namummaan sinaa gaafatu siniin jira ijoolleen baay'eetu mucayyoo kana jala deeme itti qoosa jechaadha. Maaliif jennaan itti qoosu mucayyoo kana itti qanillee gaafachuutu itti shirra isaan irra jiraata malee mucaan akkasiin godhuu jedhuun jechaadha. Egaa mucayyoon kun birrii akka itti fiddan hundumti keessaniyyuu gola ormaa keessa taatanii akka itti fiddan hin beektu jechaadha. Akkamitti akka hojjettanii ji'a geessanii mindaashiin gundaamosa ji'a 3 darbaadha jechaadha. Mucayyoon kun sooshaal miidiyaallee hin beektu jechaadha viidiyoo ishii jala galee ilaalaa ture jechaadha dhugaa dubbachuufi nama tiiktookii kanallee fayyadamtu miti reefu sagalee ishee jechaadha dhugaa dubbachuufi nama reefu biyyaa dhuftee nama waa'ee sooshaal miidiyaallee nama beektu miti jechaadha. Innaa ijoolleen immoo dubbii ishillee ilaalanii baay'eetti qoosu namummaan sinaa gaafatu siniin jedha obboloota koo. Egaa mucayyoon kun jala galeellee jechaadha ijoolleen waan baay'ee itti qoosu jechaadha. Gaafattee diddee haadha manaa saatatee minaamina jedhuun jechaadha jala galee profaayilii ishii jala galee laalaa ture jechaadha. Mucayyoon nama jireenya qabdu nama daa'imallee qabdu jechaadha. Innaa ijoolleen akka barbaadde wajjin taabaatee nuti maaltu nu gashe maal nu gashe jedhanii akka biraa itti ta'u jechaadha. Garuu nama taate wanta tokko osoo hin hubatin osoo waan tokko mucayyoo kanarraa hin murteessin akkuma bakka sitti dhufetti dubbachuun hin dabbara jechaadha. Baay'een tokko garaa na nyaatte ijoolleen achi jalatti waan baay'ee jedhanii arrabsu jechaadha. Garuu hundumti keenyayyuu boru waan waggaa ta'u beellu akkamiin itti kennite yoo jennee jala deemnirree hordofuudha malee keessattuu dubartoonni jechaadha. Waan isaan jala deemanii haasaan baay'ee haala nama dabbaru jechaadha dhugaa dubbachuufi.
Mucaan kunis immoo hambara kana keessa kan keenyayyuu nyaannee dhiibnee hin beennu jechaadha. Innaa maallaquma hamma hojjennu kanayyuu nyaannee dhiibnee hin beeku. Bara amtuu tana keessa bara hamma jirra jennee kanuma ofii keenya hojjetanneyyuu akka itti fayyadamnu hin qabnu jechaadha obboloota koo. Bara amtuu kana keessa immoo kanuma ofii keenyayyuu osoo fayyadamnee gaariidha. Maaliif jennaan sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota argaa jirtan hin jirtu jedhee yaadaa jira. Hamma sekoondii kanarratti jirra jedhanii booddee hin dhabamu jechaadha. Waan namaatiif kaachuu odoo hin taane kan ofii keenya hojjetanneyyuu nyaannee dhiibnee hin beenu jechaadha. Bara kana keessa immoo attuun hammaatee jira. Isinillee of eeggannoo gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo. Maaliif kana isiniin jedhe micayyoo kana amma karaa muluullee bilookii godhee jira jechaadha obboloota koo. Karaa hunda jechaadha. Karaa lakkoofsaan biraatiin illee yoo erga birrii kana irraa fuudhee karaa muluu bilookii godhee jira. Lakkoofsa namaatiin illee yeroo dawwaltu irraan kaasu jechaadha. Birrii maalii natti kennite jedheeni arrabsee jira. Yaada xibaartii yaada akkas taati jedhan jechaadha. Birriin kun akka salphaatti fiddan inna akka asheetti odoo hin taane akka an akkamitti fidee jettanii assaabame mi'a ji'a keessa gaafa mindaa fudhatan jechaan maal hojjettanii fiddu. Shinti beetii namaa dhixxanii daa'ima arabaatiin ija malee dhallaallamtanii beeloftanii dhoobottanii amma nutti dhufuu laata yoo mana noolli ta'e maaliin nutti galu laata. Ija arabaa ija madaamii arabaa keessattuu jechaadha. Kana laaltaniiti qalliitti akka ishiin amma qalaammaxxee achi jalatti micayyoo kana arrabsitanii micayyootti murteessu. Maaliif jenna nama reefu dhuftii dhugaa dubbachuu fi karaa namaan itti dhufee jette maallaqa kana itti kennatte si sodoo ta'e akkasuma goota garuu murteessuu sinirra hin jiraatuun jedha. Nama sooshaal miidiyaalee agas kana qixa beeku miti micayyoon. Nama sooshaal miidiyaa aga kana qixa beekullee miti. Nama sooshaal miidiyaa bal'inaan illee beeku miti jechaadha. Kan jala bu'ee argetti dubbiidhuma ishirratti iyyuu reefuma viidiyoo waraabuu jammarti malee nama waa'ee miidiyaallee beeku. Innaa omaan beektu jedheeti itti taphata jechaadha. Maallaqni kun immoo salphaa miti jechaadha. Gara Itoophiyaatti gaafa jijjiiramu agamtaa jedha yaada. Micayyoon kun daa'ima koon guddifadha jettee gara Itoophiyaatti Dubaayii dhufte jechaadha. Akkuma anaafsii jechaadha. Isinis amma nama amanamaa yoo hin qabaanne ta'e of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo. Maaliif jennaan bara kana keessa firri hin jiru. Ara ilma Oromooti ilma Oromoo akkas nan godhu ara isatti nan dhufaa inni akkas nan godhu odoo hin taane ofii keenyaaf of eeggannoo amma ta'ellee nama dubartoota beennurraan akka ergattan isiniin jedha. Maaliif jennaan akka isinitti fiddan waanan beekuuf isiniin jedha. Nama maallaqa keessan karaa nama beektanillee borullee nama sanillee gaafachiisuu dandeessu jechaadha. Sooshaal miidiyaa dhumarratti beektanii maallaqa keessan akka hin kennine an akka kooti jechaadha. Dhaamsa kooti nama miidiyaa irra birrii hin ergine jettanii itti kennuu osoo hin taane micayyoon kun immoo addisii dhuftee aajaadhaafan biyyatti na ergi jedheeni gaafa birrii itti kennuu karaa muluu irraa cufee silkii namaan biraatiin illee oda waltee irratti cufa jechaadha. Hamma micayyoon booha jirti. Micayyoon kun daa'ima ishiillee biyyatti gatte har'a of jijjiiruuf daa'ima ishii dhallee waa godhuudhaaf biyya kana dhufte garuu ilma namaa taate ilma dhiira taate obboleettii qabda boru waa si aggaxxamuun beeku har'a haala mijataa fi haala gaarii keessa jirte micayyoo kana akkas gochuu birriin kunis dhugaa waaqayyo jechaadha. Maallaquma takkittiyyuu warroonni haala hojjetanis ta'e warroonni garagara maallaquma kana dhiisi maallaquma takkittiyyuu maallaqa ofiitti dabaluun badii guddaadha. Bara amtuu tana keessa bara kan keeyyuu nyaatteen quufne kana keessa maallaqa ofii maallaqa namaa ofitti dabarsuu odoo hin taane kan kee itti dabarsitee namaa kennuu sii wayya jechaadha. Bara osoo jirra jedhanii dhabaman sekoondii takka keessatti. Kanaaf jennee bara amtuu tana keessa waan hamaa hojjechuu odoo hin taane wal gargaarree amma danda'amaa ta'e. Micayyoon kun immoo addisiidha dhugaa waaqayyo jechaadha. Nama ofiishiitillee waan Dubaayii kana keessa wanti ishiin beektu hin jirtu. Namichi saarchaa jira jedhanii chaarjaa jiraa jettee dubbattee jirti jechaadha. Warroonni itti dhiyaatan maallaqa micayyoo kanaallee kallattii beektaniin viidiyoo kana sheer godhaa sagalee taafisiniin jedha obboloota koo. Maaliif jennaan
ani hordoftoota hin qabu nama biraan ga'u jennee zim jechuu odoon taane imimmaan micoo kana sinaa gaafatu siniin jira maalifi damoosa waggaa ji'a kana qixxee odoon taane damoosii ji'a tokkoyyuu madaamin gaafa nuu kennuu diddee agam akka nutti dhagaa'uun beenna rakkinni isheerra ga'e kun isinirra hin ga'inaa'e maallaqa keessan gaafa ergattan of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha obboloota koo obboleettii koo waaqayyo qarshii kee siifaa barbaadu na amma danda'ama ta'es immoo isinis immoo sheer godhaati gargaaruu yaala isiniin jedha obboloota koo na maallaqa isinillee gaafa ergachuu barbaaddanii gaafa ergachuudhaaf yaaddanii karaa nama beektanii tokko borullee maatittillee himattanii kallattii irraa fudhachuu dandeessanii asudhaan ergadhaa isiniin jedha. Inna bara kana inni firaas inni alagaas inni obbolaas nama ciisu maaliif jennaan miciyyoon kun rakkattee garaashii itti matte jechaadha. Garaashii itti matte achiis baasee erga guyyaa saniiti yaani amma jettee turte inna annan kassasaa achiyyuu na baasu saayyan hongali maali attuudha ani maallaqa fo'atee jedhee hongali maali yoon qabamee jettee jirti jechaan. Miciyyoon kun erga ijaaza baatee torbee sadii jechaadha. Ji'a sadii. Inna yaani duras maallaqa fudhattee dhufuu dandeessi wanti beekame tokkollee hin jiru jechaadha. Inna miciyyoon immoo baay'ee namatti boosee jirti namni gaafa biyya isaati bahu waan tokko baa maallaqa kana qixxeemmoo zim jettee namaa dhiisuun hin dabbara jechaadha obboloota koo hin beektu jedhee yaada. Wanti rakkinni micayyoo kanarra ga'ee isin akka irra hin geenye of eeggannoo guddaa akka gootanii isiniin jedha. Micayyoon kun baay'eedhuma tokko garaana nyaatte namni gaafa mataa gadi qabate gaafa doofa of godhe gowwaa itti fakkaata jechaadha. Ijoollee keenyatti warroota firiideemii qabanirraa akkasiin godhanii warra kun kaleessa gadi ba'anirraa maatu jechaadha. An akka Dubaay kanaa immoo hin jiru jechaadha. Warroonni gara biraas illee of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo akka isinitti fiddanii isinii fi waaqa qofatu beeka namni isiniif hubatu hin jiru. Maallaqa keessan inni obbolaa iffixaa inni maatii iffixaa inni alagaa isiniin na'u shamarran biyya ormaa osinumti walii naata malee namni isinii na'u tokkollee hin jiru jechaadha. Of eeggannoo godhaa amma danda'ama ta'e waaqayyoodhaa gaditti sin yoo ofii yaaddanii of gargaartanii micayyoo kanatti illee hin murteessu maaliif jennaan tokkoffaa micayyoon kun addisii dhuftellee waan biyya Dubaay kanaallee attuun jiraatee wanti ishiin beektu tokkollee hin jiru jechaadha. Nama sooshaal miidiyaallee fayyadamtee wantoota garagaraarree argitullee miti jechaadha micayyoon. Na haala baay'ee nama gaddisiisu obboloota kooyi. Inna viidiyoo kana sheer godhaa fi isiniin jira warroonni beekamtii guddaa qabdanis gargaara isheen iyyuu mubaarak biraan naagaa jettee jirti jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa namni karoora qaba gaafa hojjetu tokko maallaqa kana qixxee dhiisii maallaqa ji'a sadiiyyuu ji'a tokkoyyuu karoora itti baasna jechaadha hin beekna. Inna micayyoon kun immoo haala rakkoo keessa jirti. Inna hundumti keessan iyyuu sagalee ta'uu fi hin dagatinaa isiniin jedha baay'ee nama gaddisiifti. Waaqayyo obboleettii koo nama maallaqa kee argatee eenyu jedhu si haa taasisu. Ani aga humna kooti baay'ee tokko warroonni jala deemanii qoosattinittillee dhugaa iddoo tokko naaree rabbi si haa gargaaru. Siin jedha maal isin godharee karma siin jedha obboleettii kooyi waaqayyo si haa gargaaru haala kam keessatti iyyuu siin jedha. Innaa viidiyoo koo jalqabaa kaastanii aga hammaa kanatti warri na hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha ulfaadhaa nagaan tura. Viidiyoon biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura.